Hordoftoota kenna biyya kenna kanatti qalliin hin jiru namni meeshaa si faana fe'e illee waa barbaada waan ta'eef araba funyaan qabanii as kenna jedhanii jirani. Kennaa jira jechuudha. Akkasii haga xumura viidiyoo kennatitti nu faana turan affirraa kootu isiniin jedha buleeyyan kiyya. Meeshaa kana jalqabarraa haga xumuraatitti akka bakka deemuu fi bakka ga'ullee laaltan abdii qaba. Hordoftoota keenya biyyi teenallee guddattee jirti jechuudha. Baay'ee jijjiirama tokkotu dhufaa jira. Akka duraanii baadiyyaa jiraattee magaalaa jiraatte jechuudha. Minxaaf irratti tokkosuu, firaash irratti tokkosuun hafee jiraachuu kinu obboleettiin teenna kan uffata irratti qabee kaameraa irratti qabe. Irraa bannee isin agarsiisuudhaaf uffanni isii kuni ganaa biyya biraa deemu waan ta'eef jalaa xurayaa fi waraqata kana irraa ciruu dhabne. Tobbalummaa keenya walitti dhiyeessu funyoo gaarii jira kan hidhee jabeessu. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota kennaa jirtu baga jiraataniin isiniin jedha. Egaa har'a maashaallah waan babbareedaa tokko qabannee dhufne ani immoo kaameraamaanii ta'uudhaan ati beeksisa. Ani immoo beeksisaa ta'uudhaan haga dhumaa viidiyoo kennatitti wajjin tura isiniin jenna. Viidiyoo kenna immoo like, share, subscribe. Comment illee yaada bareeda nuu kennaa tana kadhannee isinirraan dhabnu isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa haga xumuraatitti nu faana turan affeerraa kenna. Ajaan keenyan bahaa hin shatti wallahi har'aan nu ga'uusa alhamdulillahi yaa rabbii hundaa ol ta'e yaa rabbii hundaa ol ta'e kan sittiin ulfaanne kamuu yoomuu mirgi gabbaramu si malee namaan kennamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jirtu isiniin jecha hordoftoota aamu firiifa. Isin irraa turullee dhufnee jirra. Meeshaa obboleettii teennaa qabannee dhufee jirra. Asuma meeshaa gatii tokko tokkoon isin beeysa. Kaameraamaaniin kenna immoo meeshaa itti asiisitiin agarsiisa hordoftoota kennaa jira. Gassaalaan kun nu beekamaadha. Giza 2, 3, 4, 5 bitamee jira. Kunillee yoo isin mana kennaaf haarawaa miti jechuudha. Gatiin isaa meeqa hoo jettan? Gatiin isaa 35 jechuudha. Gatiin isaa 35. Asika keessa isaa kanallee kaameraamaan hin tasiisilaan. Kuni ka uffata goysuu jechuudha. Ka uffata goggoysuu jechuudha. Kuni isin haarawaa miti keessattuu ijoollee biyya arabaa jirtu haarawaa miti. Kun immoo ka itti miican. Kaameraa asiisi. Kuni ka miicuu. Kun tubboo isaati. Kuni luka isaa jechuudha. Luka isaa ka inni itti dhaabatu jechuudha. Gommallee qaba. Bishaan illee yoo jala yaa'ee waa takka. Homa takka hin ta'u jechuudha. Miidhaa hoo takka hin geessisu jechuudha. Baay'ee mirxiidha meeshaa kwaalitii qabu. Duuba isuma kana bitaa jirrallee ijoollee hedduudhaaf isuma kana binneefi baay'ee meeshaa kwaalitii qabu meeshaa haalaan nama das jedhu jechuudha. Isatti aansee firiijii. Firiijiidha. Firiijiin akkuma beekamu jechuudha. Kaasuullee barbaada. Isallee manni baraa. Jalli isallee meeqa asiisitti. Jalli isallee akkana fakkaataa jechuudha. Jalli isallee akkana fakkaataa kuni barri isaati irratti hojjeta hidhamu jechuun hiniinee asirratti hidhamaa jechuudha. Gaazee mana galee warra hidhatuu dandeettii obboleettiin teenna. Kun immoo waan garaagaraa kaayatti jechuudha. Gatiin isaa 34 gatiin isaa. Kun immoo bilooniin kawarni isaa ijaan isaa irratti hidhamuuni.
Walumaa galatti hordoftoota keenyaa kana fakkaataa meeshaan obboleettii teennaa kana fakkaataa isiniin jedha. Firiijiin kana fakkaataa gatiin isaa 34,000. Isatti aansuudhaan oobinii qabdii jechuu obboleettiin teennaa. Oobinii kagaaza qofaa jechuu. Kagaaza qofaa afran ijji isaa afran kun hunduuyyuu gaazan hojjeta jechuu. Oobiniin biraan jira jechuudha. Ka lama gaazii lama immoo elektirikaan hojjetu, kun immoo elektirikaan miti. Gaazuma bichaan hojjeta jechuudha. Itti asiisimee alaalan obbola hordoftoonni kenna alaalu. Gaaza bichaan hojjeta. Kana fakkaataa isin jenna. Keessi isallee daabboo naannoo waan barbaadde selfii godhuu dandeetti jechuu obboleettiin teennaa. Gatiin oobina kanaa 48,000 jechuudha. Gabaa irratti kan gurguraman yeroo ammoo obboleettiin teennaa. Meeshaan kun meeshaa kwaalitii qabu. Meeshaa akkanaa mallee meeshaa gaariidha. Meeshaan mallee waastinnaa qabudha. Isin jedha hordoftoota keenya. Isatti aansee ammallee oobiniitu jira. Ammallee hayyee hordoftoota keenya. Kunis oobiniidha jechuudha obboleettiin teennaa. Ammallee oobinii biraa dabalataan qabdi jechuudha. Oobinus kama saniin adda hin taane kama san fakkaatu kama gaazaa jechuudha. Gaazaa afranuu gaazaa, ijji isaa afranuu gaazaa jechuudha. Oobiniidha. Baay'ee akkaaniqaa mirxiidha yookaan kwaalitii qabu. Ka duraa immoo wanni meeshaa kanaan immoo adda isa baasu, oobinii kana adda baasu kuni mastaawwattiidha jechuudha. Ka garanaa mastaawwattiidha. Kunis immoo akkuma sanii eelee garaa keessaa wanni isaa madda laamira. Kunniin immoo ka siliindarii mataa duubaan irratti hidhamu ka gaazati. Siliindarii wajjin isin beeksisaa. Gatiin isaa immoo 47,000. Gatiin oobina kanaa 47,000 isiniin jedha. Aansuudhaan oobinii daabboo qabnaa jechuudha. Obboleettiin oobinii daabboo qabdi. Isiniin jedha hordoftoota keenya. Gatiin oobinii daabboo kanaa 15,000. Isatti aansuudhaan farsha. Isatti aansuudhaan obboleettiin teenya farsha akkaan kwaalitii qabu jechuudha. Qabdii farshi kan irratti qabame. Farshi kun baay'ee guddaadha. Meetira ka saalooniitu jira, ka manyitaatti jira, ka immoo kilaasii ijoolleetitu jira. Asirraa eegamallee kanas illee dabalatee jechuudha. Kanaan immoo wal caalaa jechuudha. Gatiin isaa tokkoffaa lammaffaa waan jedhamutu jira. Tokkoffaa lammaffaadhee jira jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya rakkoo viidiyootti natti fakkaata. Inni baay'ee irraa haasayaa ture garuu sagaleen isaa gootuun hin dhagahamu. Yeroo editii godhuun argeen isiniin jedha. Hayyee hordoftoota keenyaa farshi kuni abbaa lamaa jechuudha. Kun immoo karaan isaa karaan lafatti argitan samaa'iidha. Isa kana inni kaareen isaa 1,650 jechuudha. Gatiin kaaree jechuun meetir ba meetiriin 1,650 jechuudha. Meetiraan immoo baay'ifachuu hin dandeettanii. Kammoo dabalataa ka obboleettii teenya qabdu karaa biraati. Egaa obboleeyyan kiyya anootu waraabee viidiyoo jechuudha. Rakkoon kiyyaa kan maayikiitii hin beeku inni bareechee ibsa jechuudha. Garuu ani nammadhaan sagalee dhaggeeffadhu sagaleen hin jiru. Ammallee viidiyoon akkanatti zig jedhee dhaabata jechuudha. Asumaan dhiifama naa taane isiniin jedha. Kaameraa maanii taane kaameraa waraabuu wallaallee. TV kana fa'aa akka ajaa'ibaa kanatti irraa ibsa jechuudha. TV'n illee maashaallah hedduu bareedaadha. TV'n abbaa inchii 43 jechuudha. Akkasumallee waa'ee TV'tii fi waa'ee kaampaanii TV illee anarra isaatu irra beeka babbareechisa irraa ibsa. TV'n kun jechuudha TV lama. Lachuu abbaa inchii 43 jechuudha. Kaampaanii beekamaadha. Akkasumallee meeshaa guutuu qaba wanni inni hin qabne hin jiru jechuudha. Yeroo sanatti akkasitti meeshaalee kanallee lalakkaa'ee himee bar
seefara jedhaniin biyyan baatitti asitti disiifaramu maal jedhani waan kana jechuudha. Waan akkasitti hordoftoota keenya irraa ibsuu ture jechuudha. Garuu sagaleen isaa maaliif akka ta'e hin beeku wallaahi haga kiyyatti ilaalatumaan waraabilleedha. Sagaleen baay'inaan viidiyoo illee ni dhadhaabata sagaleen illee wal jala tare jechuudha. Akkasitti anaaf dhiifama taatanii anatu balleesse jedha. TV'n immoo meeshaa guutuu qaba waan namti inni hin qabne hin jiru jechuudha. Gamadallee eeleen isallee gugurdaadha. Akkasumallee jechuudha. Rimootiin achi keessallee rimootiin TV fi rimootiin seefarallee hin jira jechuudha. Hundi isaatu mataan rimootii qaban kan inni harka qabu kunillee rimootii televiziyoonati jechuudha. Seefarallee ni qabdi jechuudha. Akkasii meeshaalee guutuu waliin jechuudha. Gatiin isaa immoo TV lamaan jechuudha. 35,070 jechuudha. Abbaan 43 hiiti. Lacheen isaatu jechuudha. Akkasumallee meeshaa guutuu qaba. Meeshaa guutuu jechuun waan numti isin alaa itti bittan takka hin jiru jechuudha. Akkasii taanitti laa sarara sagalee isaati irra dhageettanii duddas majala garummoo sagalee wal jala tare waan ta'eef dhiifamanaa taataniin isiniin jedha. Inni kun immoo tiyyuu maal isaa akka ta'e bichaan beeku kennu ol fudhaa jiru kun jechuudha. Garummoo tiyyuu jechuudha waan hisaaba qabu miti jechuudha. Fadaa TV'n kenna kana mara hin qabaayyuu ani hin beeku waan baay'ee baay'ata. Haasee kattanii obboleeyyan keessuma dhugaa wallaahi qoosafoo osoo hin taane wanni akka kazaraa jiru ka ulee kunillee kama TV saniiti wanni lafa jijjiru kunillee kama TV saniitiin isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya inni eeleen kun immoo innaat jedhaniin jechuudha. Eelee innaat haadha jechuudha. Ka bakka ta'anitti itti fayyadaman sani iddoo takkan bareedaa tokko iddoo maashaallah nama fayyadateettanillee firaash irratti illee bakka feetanitti itti fayyadamuu dandeettani. Inni kun 16,800 isiniin jedha gatiin isaa yeroo ammaa kanatti jechuudha. Sadarkaa tokkoffaadhaani. Akkasii bannee immoo isiniin agarsiifne maaliif yoo jettani meeshaan kun gara biraa deema jechuudha. Biyyarraa biyyatti deema waan ta'eef otoon hin banamu baatee hedduu takka dasna jedhanii meeshaan guutummaanuyyuu jechuudha. Haga ta'e babbannee jirra garii isaa immoo tuyyuu hin banne akkasumatti deema. Sagalee isaa dhageettanii bichaan beeku obboleeyyan kiyya. Silindarri meeshaa guutuu qaba. Kan mataatti gaddiranillee qaba. Gaazillee qaba. Gommallee qaba. Gatiin isaa 14,000 isiniin jedha. Kan obboleeyyan kennaa kun jechuudha. Lama qabanii isaa 4 jechuudha. Tokkoon isaa 14,000. Akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Tarii sagaleen isaa osoo dhagame baay'ee bareedaadha. Yeroo sanitti gammachuudhaan ibsee inni jechuudha. Sagalee nara kun kiyyaaf kan maayii kitaabichaan barree akkasii. Anillee bartuudha garuu akka ittiin harka wanni viidiyoon sagalee na harka dhabe bichaan beeku malee dhugaa rabbiititti mul'achuurra viidiyoo waraabutu irra naa salphatan isiniin jedha. Haala kanaan tolchatan jechuudha. Eelee kanarratti bakka feetan keettanii bakka feetan teettanii irratti dalagatuu dandeettaniin isiniin jedha. Wanni inni dalayne hin jirullee faxaayira biizaa waan garaagaraa akkuma buddeenatitti itti dalaydan jechuudha. Yeroo ammaa kanatti obboleeyyan kiyya baatirayyuu jechuudha. Akkuma oovinii biyya alaa sanitti waan garaagaraa itti dalaynee ramadaana kanatti itti fayyadamaa jirra waan ta'eef eeleen tun immoo sandaran faayidaa qabdiin isiniin jedha. Hordoftoota keenya biyyi teenyallee guddattee jirti jechuudha. Baay'ee jijjiirama tokkotu dhufaa jira. Akka duraanii baadiyyaa jiraattee magaalaa jiraatte jechuudha. Minxaaf irratti tokkosuu firaash irratti tokkosuun hafee jiraachuu kinu obboleettiin teenya kan uffata irratti qabee kaameraa irratti qabe. Wantoota kennaa irraa bannee isin agarsiisuudhaaf uffanni isii kuni ganaa biyya biraa deemu waan ta'eef jalaa xurayaa fi waraqata kana irraa ciruu dhabne. Kanaaf illee halkan gad dhaabdeetiniin faa jettee irratti tokkosuu bichaadha. Isiniin jenna hordoftoota kennaa obboleeyyan kennaa lachuyyuu mataan qabanii jechuudha. Kan irratti tokkofatanillee mataan qaban kammoo uffata irratti hafanillee mataan qabanii jechuudha. Shanii kun immoo mana keessallee kaattee 500 jechuun irratti afaan irratti tokkosan kun inni kun uffata irratti afanii kuni ka uffata irratti afanii inni kuma
gatiin kana gatii meeshaa kana meeshaa akkan quality qabu akkana malee biratiidha sibiila meeshaa xarakkaarii qabu isiniin jedha gatiin isaa 6,000 Deema. Gabbalayyaan kenna meeshaa kana yeroo makiinatti guuramu hin waraabne xiqqoo namatti hin tolu jechuudha. Ifaajee guddaa boodan haala kanaan rattabamee makiina irratti jechuudha tartiibatti deebi'ee jira. Amma immoo gara Arsii Roobeetiif magaalaa Roobeetitti bu'a meeshaan kun jechuudha. Gara Roobeet deemaa jira. Akkasii isiniin jedha. Haala kanaan arabuun immoo maashaallah taree jira. Viidiyoo kana muraasa isaa fuuldura oolche. Waan akkasiitiin isiniin jedha. Undi keessanuu jechuudha obboleeyyan kiyya warri jalqabarraa gamman faana turtan galatooma isiniin jedha. Kan duraan maatii taatan maatii laayikii nu godhaa kun immoo maatii tayaan isiniin jedha. Qeeqa fi yaada qabdanillee kataba meeshaan keessan immoo haala kanaan bakka isinii gayan isiniin jedha. Kagana ka ajajattanii nu bira jiruu fi kagana ajajattanillee jechuudha. Akkasii warroonni lakkoofsa kenna barbaadan duwwaa 964842526 nu argachuu dandeettanii feetan isinii geessana feetan immoo dhuftanii fudhatuu fi isinii ergamullee hin dandayaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinuutti karabbii keessa nu turan isiniin jedha. Viidiyoo agartanaa kana keessatti hanqinni jiru jiraate dhiifama guddaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Galanni Rabbi daayoom himameedhuma kan irra nu buuse karaa diin Islaama. Rabbi nuti gabbarru keenya tokkichuma ummanni Islaamaa kan gamanaa gama Qur'aannis nabiyyiin keenyas akkasuma qiblaan keenya tokkicha naannoftu saalama seerri isaa